naannu naqe. Tiraasii qajimaa godhannee qajimaa keessa gacheefu. Ayyee daa'imni kun keessanii miti jechuudha. Haati biraa tuute. Abbaa irraa ajjeesan. Haadha isii hidhagarree. Arargi dhaloonni kiyyaa wallagga teessoon tiyyaa. Jaartiin tee sooshaal miidiyaa kana gubbaa yoo jiraate jaartii tiyyachuunis jaartii teenyajii. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya gaarraas walitti deebinee jira viidiyoo bashannansiisaa fi bohaarsaa ta'an qabannee dhufnee jira gaa ittiin bashannanaa ittiin bohaaraa hanga dhumaatti ka wajjin yaannu ta'a. Na wajjin duraanis afeerraa qote warri maatii keenya taatanii fi maatii keenya ta'een hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi rabbi sinirraa jiraatu siniin jechaa viidiyoo eegallee jirra. Mataskala sodo yaa baay'ee koree bayyanaan yaa baay'ee nama halkan deemu yaa baay'ee kafeessa banyaane yaa baay'ee ingala galuun geesse maaluma jetti ati gooftaa deesse ingala galuun geesse maaluma jetti ati gooftaa deesse lash godhi talla ka ingala 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 Wallagga wayte haysantiya nabafte waygo hojjendiya Oromiya Oromo way mali kurmaan miliya Oromo Oromiya way mali kurmaan miliya nabafte waygo hojje Umma maaltu manaa isin baasa? Takkana dubbisime. Maal taatamme? Wanni manaatti baane. Yaa ajooti gaafa dura gallu laal mootummaan qabee walitti qabee nu raree as nu fidi. Gaara kanaan nu naqe. Tiraasii qajimaa godhannee qajimaa keessa gacheefu. Inta ganaa deebineeti haqoon koo nyaannu hin qabne. Kasa qalaa takka hin qabne. Mancaa qottoo fudhannee eega asii loomicha gaggaafne ala deemu. Bulumma buufne hayi. Hogguu dura dhayne anaa dura dhayne. Dachii baaftan jechuu. Dachii baafnee caakkaa baasi caakkaa jennee. Ayyee. Maskaa wajji leenca nu hurgufu kanaa wajji. Kabuutiin akkana nu jala yaatu halkan afaan duraa qabannee gacheessu. Ayyee. Sani har'a kunoo laal. Takka boqqolloo nurra guban. Takka mana nurra guban. Dongoro seene. Biyya sariin teenya takkaan dhaqe laagee seene. Botoro seene. Shaambo seene. Namni nu jibbeete kanatti nu gaafanne nu ariyan botoroo lallabdee nyaama sare yaadu buna belleessita nu jaanne. Ayyee amma isin rakkina guddaa qabdan jechuudha. Rakkina guddaa laalfa waan takka silaa inumaa asitti ajiirmaa rafaan fidanii dirqimnu godhanii bikkata qabbineensi nu biteefi. Ayyee ummanni kun rakkaturraa akkana jedha yaa Oromoo cinqamurraa akkana jedhan ummaan tun rakkatanii gara godhan dhaban cinqaman rakkatan mee ummateen mee yaada ibsadha isin. Boqqolloo bilchaatte biraa nu ariyan. Yaanni keenya rakkannee waan fintaaleeyyiin manaan baaftee daa'ima kana na biratti haadha abbaa isii irraa ajjeesanii irraa darbanii kana fuudhee haadha isii hagaarraa bakka isiin jirtu hin agarree daa'ima kana bilchaa fuudheetiin kiyyaa wajjin ittiin rakkatan. Ayyee daa'imni kun keessanii miti jechuudha. Abbaa irraa ajjeesan. Haadha isii hidhagarree ibsaan qabu waan tokko qabu qabeenya xiyya saamamee waan hin nyaachisu qabu waan tokko qabu daa'ima kanaan rakkachaatiin jira. Ayyee dhagaa jirtan yaa lammii Oromoo daa'ima abbaa irraa ajjeesan kararraa fuutee deemuu ni jirti waan nyaachisu dhabdee waan rakkistu dhabdee jirti haadha isii dhabdee jirti abbaa irraa ajjeesanii jiran yaa lammii Oromoo yaa lammii Oromoo. Ayyee akka nu gargaartan isiniin jenna. Akka nu bira dhaabbattan. Hanga haadha ajjeesanii abbaa ajjeesanii ilmoon kophaa isii haftee namni fuudhee guddisuutti naannoo Oromiyaa keessatti hangan takka cunqurfamuu jechuun ni ulfaata wallaahi uummanni naannoo biraa jechuun Itoophiyaa keessatti uummanni naannoo biraa naannoo Oromiyaa keessatti abbaas ajjeesanii haadhaas ajjeesanii ilmoo kophaa hambisuu jira. Gar tokkoon Somaalee gar tokkoon naannoo Amaaraati. Oromiyaan tun koi mootummaan qabdu. Mootummaa yoo qabaatte hanga uummanni danaa kana uummata keenyatti roorrisu maal eega? Nama dhibdi.
ararge dhaloonni kiyyaa wallagga teeysoon tiyyaa wayigoo jenna baafte biyya. Shamarran arargee kabajamaa san arkitanii miha wallaggaa kafaannoon dirree irratti harcaafte. Dhugaa argarre. Yaa jala deemtu ayyan laallattu faannoo fiinxaaleeyyiidha atilleen dhagaye faannoonis dhagaye gatii hojii keessanii ni harkattan tapha siyaasaa ummata keenya irratti taphattan kanaaf shakkiin qabaatin. Rabbi dhugaa godhu waan ati jette kana qaddee kiyya. Hello. Hola, Carlos. Hello. Ara isa qabu. Hola, Carlos. Hello. Osoo si taatee si gaaddisa ciisu jiru namni ijaan hin agarre dhufee fuularra kaasi fincaanu taate yeroo kaate san maal goota? Maal goota meeqa? Maal goota? Ijaan qabu. Waaw, hedduu nama dhibaa qaba. Habibi, jaartiin tee sooshaal miidiyaa kana gubbaa yoo jiraatte jaartii tiyyechuunis jaartii teenyajii wali qabnaa saayiba. Hai. Jaartii tiyya jechuunis wali qabnaa. Waaw. Aya, maali boy, maaf itti hocan? Inni muruun beeku? Wow. Video kana humaa irratti hin jennu komantii ilaallu walumaan hubee. Dubbisi. Hanga namni akkana je'ee isin jala barreessee isin gabbuusu takka eeguun isin irraan eeggamu. Hayyaa. Maali nu dhiifadhaa maal taatan? Waa. Eessa abbaa keetii jirta abbaan shadaa kiyya? Kadurba abaaru. Baay'ee si yaadee buruu walaa agarru. Arrate. Asuma jira intaloota jaarsa dagatte. Daabboo naa kenni taree boru yoo na agarte. Wow. Daabboon kan inni taate baruu yoo agarte. Hin kanneen. Waa kabajaa gaarii. Lubuye. Wayye. Weeraree fi qarshii mormaata kan bareedi. Qarshi meeqa? Qarshii kuma lama. Ana har'a malaga qashaan qabne. Way baqqaati amsaduu naa kafalta. Eega qabaateefu maa gaafatti? Tasii jabeeffattee tasaa nyaachuuf warri jaalallee kanaa qabdan birraa egaa qiishii keessanii dhaabbatinii. Ni fuudhee keeti maatii gaafannaan fuutu naan jette. Maal fuuta sila? Gaafannaanis fuutu naan jette. Hojiin fuutu naan jette amma fuudheetiin garsiisa. Ayyee. Yoo fuudheetiin garsiise. Waaw. Waaw fuutee nu garsiiste waan biraa eegaa turre xiqqaa. Waaw. Obboleeyyan kiyya hin dhungatiin haadhalaa Itoophiyaa ija walitti cufatanii maaliif yoo naan jettan ankaleen tana takka akkasii dhungadheetiin moobaayila kiyya dhabe. Warri nama dhungattan ija guduunfattanii nama hin dhungatin haadhaa. Yoo ija guduunfattanii ka dhungattan taate harka lachuutu naqiisha qabadhaa isiin kabinaatti dhiisa. Yaa rabbii kiyyaa jaalalchi takkaan hin qabne har'a na qabdi. Mee eenyutti himadame? Sanuu takka irraa yoo na qabdi qajata bar. Meeqa irraa na qabdi? Saayibota kiyya san bira dhageetiin wal mareeddaan malee kophaatti wani corraan irra dhumuun hin jiru.
Hindi mo bakka. Gargaarsa barbaade deebi. Keedas? Maal? Keeda. Ni sente Kiyya ke. kee. Sente? Kee afur. Ilaale mee ilaale. Akala. Anni. Maali ragee. Saahiba. Jaalalaan na qabe. Akkam boo? Takkaanan qabni na qabdii namichi ruuji. Ati si qabdee An jaalatti. jaalalummatii tanarraa akkamiin tahaa bakka mataa na Jaalallaan na dhukkuba. qabe. Ismee eenyurraa qabdee eenyurraas qabdee. Takkaa miti. Ii. Lakkuu namsa dabbalayyan. Onnee sadi qabdaati. Obboleessa sadiraa na qabdee jechuu jirta. Akkam? Mee nu barsiisuu hin dandeessaa? Footoo isaanii hin qabdu. Nin qaba. Mee Malaa viidiyoo kanaa isaanii- abdiin qaba isin. mee agarsiisi. Narra dhiisisan booda saahiba. Anaan mala si godha. Anaan mala si godha. No. Akkam boo? Maal nu taphataasa? Maraataa maraataa nama maraataa wal Maraata. maaluma isa. Maraataa. Waraanuu Oromoon hantuuta lubbuu bashootama jette. Bashoodhaaf tapha hantuutaa lubbuudha. Waaw, itti qabattee jirta. Baangaalii. Barreeffamni maal jaamee cinaan barreeffama dubbisaa maal jaa. Arrate. Cabne. Nu bira kuttanii baangaalii geessanii. Waaw, waaw, waaw. Waaw. Akkana gaafa gisee biyyaa baatu saddaxaa baateeti. Hojjedhu sirraa jijjiiramtiin maana gaafa deebitu ammas haaluma sanii deebitu akka achitti taateen asitti hin deebitu. Waaw. Ati kan ministirii kuftee fuute. Mucaa keessa dhalatuuf. Tolaa bariisa hojii moggaasii fi. Tolaa bariisa hojii moggaasii fi kan ministirii kuftee fuute. Maal jechuu koyi maal jechuu barbaade? Naan galle. Jaalalati tirraan miidhamii si gaalee hammaan durbee fuullee haasawaa wallaalaa. Jaalala si qabuun si baafachuu sodaadhee barsi qaanfadheetiin dhiirumaa gadhee. Arrate. Ko isaa jaartiidha moo? Isii jaartiidha. Gizee heerumte wanni akkanaas qunnamuu dandeessi waa firraa eegi. Ajaa'iba bar cheekitiyyaatu dawwaltee silkii kaasuu dinnaan laphee fira keetii singiggoo ettee miseejii naaf barreesse maal jechuudha. Akkuma isin dhiftee nuus dhiftee dubbiin. Waaw. Ati amala kee turaa ni naafta. Wallaahi ni naaf. Ni naaftu? Ni naaf. Akka ati naaftu agarsiisu? Nagarsiismee. Mutee jala. Agartee wayii ni naafaa? Mooti ni naaftu. Ammaa seetu ati ni naaftu. Ni naafteera. Eegani naaf nasiisin jaalattu beeri. Yaa jaalalleetiyya. Eda jaalalaan siif qabu akkumaan siif ibsu keetti ifaan dhufee ibsee anis firraa dhiise. Ifaan dhufe dukkana sii ibsee malee jaalala ta'e isiin ibsineera bibi maal taate. Waaw. Ay. Kanneen dhaabbatan. Silkiin tasaatii miti. Amma maqaa qabachuun akka nagaa kunu gartee miidhaa namaatti hin gammadinaadhaa waa warri miidhaa namaatti gammaddan. Silaa dalaaliin jiraachuu baatte. Dhiirtii hundi tajannataati. Silaa dhalaan jiraachuu baatte ati ni jirta? Ani ni jira? Akkam?
Dhugaa fi dubbiin tokko. Hello. Bro. Akkana gaa'u dalagaa namaa baasu. Gurbaa dalagaa baaseef. Wow. Wayi dhalaan tuni nama namtu kam. Eessumaa hin dhalaamanii kana. Awa maal taate maaf holoo guurtee dhaabbatu? Awa mee nadhiis yaa'u. Jaalalleetii yaatu dhiira biraa na gubba jaalate. Akkamii beekti? Ganama kana giseen mana isaanii dhaqu. Mana hin jirtu. Eessa bultee jeetiin fuudhee irratti dawwale. Geeleetii ya biraan bulee naan jette. Geelee isii immoo hojii bule ana. Dhalaan tuni nama namtu kam. Geelee ishii eega hojii bulte atis waan nama namtu kam. Waa. Silkii sirra dawwalaan irra dhaamsita. Akka walitti deebinuuf waan isa kana dhuseete. Abbaa keetii irratti jaakketaa kiyya arge. Jaakketaa kiyyaan fedha. Jaalala isiitiif hin dawwalle jechuudha. Aboo boodhaa boodhaa. Yaabbali isa yeroo takkaaf deeqatee tirra naannoo dandeessa. Hayya maal feta? Awoo amal lamaaf daabboon qammasni mee qarshii bashannaan daabboon qammasa. Dabdabni daabboo akkuma dursanii siin feessuuf irraa deemsa saayiba kiyya. Las gaafatee badii qabaa. Dhugaadha. Waaw. Namni kaniif si jibbuuf dhabaa ta'uu keetiif osoo hin taane barnoota baratee tattaafachuu dhabuu keetiif barnootuma sawwaan eeggattu. Waaw. Dhugaadha namni baratee tattaafachuu qaba. Oh, saayiba kiyyaana. Nagaan. Jirta? Nagaan. Jirta? Oh, mirqaan wallahi. Hawa kamii leeda? Har'a uumaa hin dhufte gaa durii waan biraatiin dhufte. Oh, arraan kana ajaa'iba takkaan si qabu. Namoo hawa nisan kisda kana arsiti kisda kan waan qoblaa kamatti giddi. Maa leeda? Faamti jeta kaga. Kisiin ifin bira dhagunda akkanuma nu gooti. Akkana gooti tuma. Maal sirraa barbaade? Oh, maalitti biya wali nama ali da kuna jedi. Awati ummaani na fakkaate tan tarra diyo. Oh, duubar dhugatu. Disee idu geeleesitti fakkaata. Akkasiiti yaa mee akkam godhuun qabu saayiba. Wanni areeda nama baasu waan hedduu takka jira. Oh, hedduu jira. Oh, saayiba hedduu san dhiibneetuma. Yoonii fi keetuma kana naali keessa. Wow. Kasaa iddoo siin keessa bakka isuma waan geessineef. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya viidiyoon keenya hanga ammaatti daawwanne kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaan tura.